Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessanii jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuun dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Firiin qormaata kutaa 8ffaa bara 2017 barattoota magaalaa Finfinnee gadi dhiifamuu biiroon barnoota magaalattii beeksisee jira. Barattoonni parsantii guddaan akka taranis odeeffannoon ba'e ibsee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu Itoophiyaan baatii tokko keessatti boba'aa baasuudhaaf hojii hojjetaa akka jirtuu fi qophiis akka xumurte beeksiftee jirti. Kun immoo hagam dhugaa ka jedhu gaafii nama hedduu ta'ullee akkuma Oromiyaatti immoo gara biraatti rakkoon guddaan boba'aa uummata mudatee akka jiru ibsamee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Oduu biyya alaatiin waxabajjii 23 2025 galgala Iraan buufataalee waraana Ameerikaa irratti haleellaa raawwattee jirti. Dabalata oduu kanaatii fi bal'ina yookaan guutuu oduu kanaa qabadhee jira. Isiniin gaa. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Firiin qormaata kutaa 8ffaa barattoota magaalaa Finfinnee gadi dhiifamuun beeksifamee jira. Barattoota magaalaa Finfinnee bara 2017 qormaata kutaa 8ffaa fudhatan keessaa parsantiin 89 darbuun himamee jira. Bara 2017 barattoota 70,525 qormaata fudhatan keessaa barattoonni 62,639 darbuu biiroon magaalichaa yookaan biiroon barnoota magaalichaa beeksisee jira. Bara kana qabxiin olaanaan galmaa'e 97.3 yoo ta'u barattoota akka magaalattiitti qabxii olaanaa fidan 20 yoo ta'an barattoota 20 qabxii olaanaa fidan keessaa barattoonni 13 mana barumsaa gabatee irraa kan dhufan akka ta'ee fi barattoonni 3 immoo mana barumsaa bultii addaa irraa akka ta'anis biiroon barnoota magaalichaa beeksisee jira. Oduun itti aanu kun oduun akka miira nama tuquudha. Guyyaa kaleessa magaalaa Finfinneetti balaa konkolaataa dhaqqabeen namoonni 9 lubbuun isaanii darbuu isin hin geenne turre. Namoota 9 lubbuun isaanii darbe keessaa takka haadha manaa hayyuu fi artistii beekamaa artist Abdii Qophee akka taate odeeffannoon har'a nu dhaqqabe ifoomsee jira. Isiifis rabbi rahmata haa godhu. Walumaa galatti warroota lubbuu dhaban firoottanii fi aalii isaanii obsa rabbi haa kennuuf jenna. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaan baatii tokko keessatti boba'aa baasuudhaaf hojiin hojjetamaa jiraachuu fi qophiin xumuramuu himee jira. Gara biraatiin immoo Oromiyaatti rakkoon boba'aa humna hawaasatti ol ta'uu hawaasni dubbataa jira. Oromiyaatti boba'aan qaala'uu qofaa miti erga badeeyyuu waggaa 2 ol ta'e jechuudhaan hawaasni bal'aan komii kaasaa jira. Boba'aan akkuma Oromiyaatittu jiraatee qaala'uu miti inuuyyuu hin jiru. Kan dhufus buufata yookaan sheelii yookaan maaddaatti bu'uudhaan achirraa baafamee dhoksaadhaan gabaa gurraachaaf dhiyaata. Haala kanarraa kan ka'e boba'aayyuu waggaa 2 yoo xiqqaate ijaanuu hin argine jechuudhaan hawaasni yaada kan kennan yoo ta'u rakkoo kanarraa kan ka'e rakkoo hamaaf saaxilamnee jirra jechuudhaan komii qaban kaasanii jiru. Gara biraatiin immoo muummichi ministeera Itoophiyaa boba'aa baasuudhaaf baatii tokko keessatti hojii yookaan qophii akka xumuran ibsa kan kennan yoo ta'u kun immoo shakkii uumee jira. Kana duras haaluma wal fakkaatuun boba'aa baasuudhaan biyyarraa hafee gara biyya alaatti ali ergiidhaaf kan hojjetamaa ture akka ta'e kan ibsamee fi kun immoo boodarra achi buuteen isa daaraa bubbeen fuute ta'uun wanti muummichi ministeeraa jedhu kun dhugaa ta'a jechuudhaan hedduun gaafii mataa ofii of gaafataa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'as tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen akka milkaa'ee beeksisee jira. Bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin alaa taasisaa jiraachuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuudhaan kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo guddaa irratti galmeessaa kan jiru akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo kan argate akka ta'es odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Har'a waxabajjii 24 2025 barraaqaan qeellam wallaggaa aanaa hawaa galaanitti mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Barraaqaan mooraa waraana mootummaa aanaa hawaa galaan ganda baadiyyaa yoo feete jedhamu keessatti argamu irratti tarkaanfii fudhateen
mooricha guutumaan guututti kan to'ate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateenis loltuu waraana mootummaa tokko battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu hedduu madeessuun kan hafan keessaa yaasuun mooricha akka to'ate odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti guyyaa kaleessaa tarkaanfii fudhateen kan milkaa'e akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 23/2024 aanaa Saasiggaatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen kaabinoota mootummaa dabalatee hedduu addunyaa kanarraa godaansuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen hedduu kan madeesse yoo ta'u afayaa'ii aanichaa dabalatee kan biroo kan addunyaa kanarraa godaansise akka jiran odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala har'a bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen injifannoo akka argate odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa nu gaana agarsiisanii jiru. Giddugala Oromiyaa bakkoota hedduutti mooraa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisaa jiru akkasumas akka taasise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argataa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Gara mootummaatiin immoo lola waraana bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan gaggeessaa jiru kana wal qabatee odeeffannoo argachuuf yaalaa turrus odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Oduu biyya alaatiin Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa irratti haleellaa misaa'elaa raawwattee jirti. Iraan haleellaa misaa'elaa buufata waraanaa Ameerikaa irratti kan raawwatte kaleessa galgala waxabajjii 23/2025 yoo ta'u haleellaa kanas kan raawwatte buufata waraanaa Ameerikaa Qaataar keessatti argamu kan Iraaq keessatti argamuu fi akkasumas kan Sooriyaatti argamu irrattidha. Haleellaa Iraan raawwatte kanaan miidhaan dhaqqabe kana jedhamee himamuu baatullee haleellaa raawwatame kanaan wal qabate Doonaald Tiraamp Iraan nutti himtee nu haleeluu keetiif galatoomi jedheenii jira. Akkasumas haleellaa raawwatame kanaan namni tokkollee miidhamuu dhabuun Waaqayyoon haa galatoomu. Akkasumas yeroon gara marii araaratti dhufan amma Iraanii fi Israa'el sa'aatii 6 keessatti gara marii araaratti nan fida. Sa'aatii 24 keessatti immoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni raawwatama jedhee ture. Haleellaa kana booda Ameerikaan gara haaloo bahutti deemti jechuudhaan addunyaan sodaa guddaa jala galtee ture. Doonaald Tiraamp immoo ilaalcha haaloo bahuutiin osoo hin ta'in yaada mariidhaan rakkoo furuudhaan gadi dhufe. Kun immoo baay'ee isa galatoonfachiisee jira. Yoo ka dhugaa ta'u taate jechuudhaan hedduun shakkii qabanis jala kahanii jiru. Kun immoo addunyaa tasgabbeessee jira. Itti aansuudhaan Doonaald Tiraamp mariif Israa'elii fi Iraaniin waamichi taasifameef fudhatanii jiru jechuudhaan yaada kan kenne yoo ta'u Iraan immoo gama ishiitiin yaamichi naaf taasifame hin jiru jettee jirti. Gama biraatiin immoo rakkoo kana mariidhaan furuuf Ameerikaan Chaayinaa fi biyyoota biroo waliin haasaa kan taasifte akka ta'es dhagamee jira. Biyyoonni hedduun rakkoon kun mariidhaan akka furu yookaan akka furamu sochii akka jalqabanis odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bayaa jiru. Ta'ullee lolli Iraanii fi Israa'el gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Gara lamaaniyyuu haleellaa walirratti raawwataa jiran itti fufanii jiru. Iraan haleellaa buufataalee waraanaa Ameerikaa irratti erga raawwatteen boodas Israa'el irratti misaa'eloota hedduu kan dhukaafte akka ta'es dhagahamee jira. Waxabajjii 13/2025 irraa eegalee guyyaa 12 haleellaa walirratti raawwataa jiraniin Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 500 kan ajjeefaman akka ta'e namoonni 3,000 ol ta'an immoo kan madaa'an ta'uu ministeera fayyaa biyyattii waabeffachuun TV mootummaa Iraan beeksisee jira. Kan nama ajaa'ibu garuu guyyaa 12 oliif meeshaalee gurguddaa misaa'elaa fi akkasumas qilleensarraa immoo boombiidhaa walitti roobsuudhaan haleellaa walirratti raawwataa turaniin namoonni du'an yoo wal bira qabamee ilaalamu baay'ee xiqqaadha. Lola biyya keenya kaaba Itoophiyaatti yeroo dabre gaggeeffamee tureen guyyaa 15 keessatti lola kilaashitiin lubbuu nama meeqatu bade. Kuni waan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi nama gaddisiisudha. Meeshaalee gurguddaan osoo hin taane kilaashiin wal lolee torbaan tokko keessatti lubbuu nama 100 meeqatu dhume. Kana kanumaan bira tarra. Haleellaa Iraan buufata waraanaa Qaataar keessatti argamu irratti raawwattee wal qabatee Qaataar akka haaloo baatu ibsitee turte. Ministeerri humna ittisaa Qaataar haleellaa misaa'elaa Iraan hedduu kan qolate akka ta'e ibsuudhaan haleellaa Iraan raawwatte kanaaf haaloo bahuu akka danda'anis ibsee ture. Boodarra garuu haaloo bahuun lola biraatiif nu saaxila jechuudhaan
Qaataar immoo lola kamittuu seenuu kan hin barbaanne yookaan lola kamiyyuu kan hin barbaanne ta'uu ibsuudhaan Qaataar tarkaanfii haaloo ba'u kan hin fudhanne akka ta'e kan ibsite akka ta'e odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Gara biraatiin immoo haleellaa Iraan buufataalee waraana Ameerikaa irratti raawwatte kana biyyoonni gariin kan deeggaran yoo ta'u gariin immoo mormanii jiru. Gabaabamatti haleellaan Iraan raawwatte kun biyyoota garee lamatti qoodee jira. Kun kan deeggare kun immoo kan dura dhaabbate. Biyyoota haleellaa kana dura dhaabbatan keessaa Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates isaan jalqabaa yoo ta'an haleellaa Iraan raawwatte kanas balaaleffatanii jiru. Biyyoonni haleellaa Iraan raawwatte deeggaran immoo biyyoota Iraaniin yoo Ameerikaan lola kanatti kan seentu taate sibira dhaabbanna jedhaa turan kan ta'e yoo ta'u isaan immoo cal'isa filatanii jiru. Gara biraatiin immoo gareewwan lamaan kanaan ala kan ta'an lolli giddugala bahaa kanatti dho'e kuni furmaata kan argatuu danda'u mariidhaan akka ta'e kan amananii fi mariidhaan immoo rakkoon kun akka furamu hawwii kan qabanis hedduudha. Ta'uu kan qabullee nagaa buusudha. Mariidhaan nagaa buusuun immoo filannoo hin qabneedha. Hundumaafuu waraanni bu'aa hin fidu miidhaa malee. Kanaaf Waaqayyoon nagaa haa buusu, addunyaan teenya nagaa haa taatu jenna. Odeeffannoo amma nu ga'een immoo Israa'elii fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu irraa akka gahan dhagahamee jira. Erga waliigaltee irra gahamee boodas Israa'el deebiftee waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuudhaan gara Iraanitti akka dhukaafte yookaan misaa'eela akka darbatte dhagahamee jira. Iraanis Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuudhaan misaa'eela nutti dhukaafte jechuudhaan tarkaanfii cimaa fudhatuuf kan dhaadatan yoo ta'u Doonaald Tiraamp immoo Israa'el kana booda tarkaanfii akka hin fudhanne akeekkachiisee jira. Ibsa baaseen kana caalaa gocha Israa'elitti hin gammadu jechuudhaan Israa'elin akeekkachiisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nageenyi hundumaaf nagatti nu tura.